maal barbaada dhufte? Si jalaan dhufe waan si gaafachuuf reefuun tola namni dillisan baajaaj ati keessa jirtu jala maa fiiga. Ajaa'iba! Namni kun wareeruma jaalata. Amma ati waree barbaadan jala deemaa dhufte. Kaameeraa homaa fidatiin interviiyoo goota. Amma fuuluma kiyya dura badi. BBC. Aboo ani waan biraatis jedhan dhufne. Hayyuu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya guyyaa har'aa sagantaa ajaa'ibaa hedduu nama gorsiisu waliin qabannee dhufnee jirra. Namoonni chaanaala keenya kanaaf haaraa taatan subscribe himamee gaduma tuqaatii nu hordofaa isiniin jenna. Congratulations nomination isiniin jenna namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan hundi keessumaa. Guyyaa har'aa reakshinii jaaloo jos qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'uun nu hordofaa isiniin jenna. dhufne khayruma keetii fi hoggaa namni tillisan baajaaja irra jirtu jala fiiguun gurbaan kun feemasuma kamii makiinaan qabaanne makiinaan bitaa fi jeetiin si jala dhufe. Adeero ati maali silaa maal qabda? Ani tujjaara Oromiyaa keessaa kaampaanii baay'een qaba. Tujjaara yeroon sin jiru tujjaara ajaawe. Adeero eega tujjaara ajaawe taateefuu ani feemasaa miti. Ummanni dilli akkasii na jala fiigu san liqii narraa qaba. Narraa kafalii rabbi irraa harkata. Gandi guutuun liqii sirraa qaba. Akkamis sii kannan? Lootarii miliyoonni naa baateetiin niin fudhadha jee hoggaan dhaqu. Guyyaa kanaa hoottuu naan jaanii qaxaroo naa qaban akkasittiin galee gaafaan fudhadheen kafalaa jee gandarraa liqii guuree nyaadhe. Duuba lootarii fudhatteen kafalle? Maaliin kafalaa boo na kaaseetiin lootarii kofoo jimiicee carraa hiyyeefirraa balleesse meedha dhisi na yaadachisiini amma narraa kafaliga. Meeqa? Waliigalaa qashii 50 ta'a. Abshir ammaan sirraa kafalaa nukaasi. Rabbi si afuru naa jiraadhu tujjaara ajaawe ammallee rabbi si ajeesu ajaawi ajaawa. Assalaamu alaikum hayyuu dhukkubsatullee fayyu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhugaa jette ani hayyuu ilma hayyuu kan dhukkubsatullee fayyu maal hajamte? Waa hunda beeyte jechaa dhageetiin gaafii takka si gaafachuu dhufe hayyuu keenya. Dhugaa jette waa hundaan beekaani baayoloojii, sooshooloojii, ikooloojii, jooloojii, minaamineshinooloojii waan hin beekne hin jiru waan feesana gaafadhu. Garuu dhiifama waa hundaan beeken jeen waa hunda beeku rabbuma hanga rabbi naa laaffiseen beeka jee malee. Booniin beeka maaliif dhufte ammaati? Jaartiin sheekaatu niin beeka jettee qibaabarra buuftee keekaa bokoosiste garaa sheekaa amma gaafii takka si gaafadhu. Boo gaafii feete na gaafadhu niin beeka. Tole amma kaan kiyya eenyu na beeyta? Nan beeytu. Hayboo niin rafeettee nu biraa qotteemi ilaan maal rafne rafigaa maal eeyda? Niin rafaa afaanumaatiin jaa malee baraane egaan rafuu dhiise turee baraane yoon gata kagachiise yaadni rafuu natti hin dhiisu istirasiin qaba amma faa jiruun na hadhoyte. Hay maali maal taate nagayuma qabdaami nagayuma wajjin kokoflaan taphunnoo guyyuu. Hoggaa gubbaana laalan nagayumaan qaba dubbiin keessatti hafte. Roorroo namni beekenaa nu banneen kophaa roorrifaamaa jee Hadiin martuu dhugaa jee waan namni laalee namaan hubanne baay'eetu jira. Ati garuu hangam takka si hadhoyte jiruun. Laal amad dabree halkan takka ni yaadadha. Siree kiyya gubbaa ciiseetiin waan takka yaadadhee firraa osoon booyuu imimmaan afaan na seene lakkaa imimmaan keenya kun soogidda qaba ni hadhaawa. Hayamee odeesi. Kaniin eda booyee waliin hoggaan kompeer godhu imimmaan edaa kana soogiddaarra kute. Istiresiin kee dabalee jira jechuudha. Eeyyeen akka itti hadhaa'u hadhaa sila agarte mee takka booyuu dhandhamtee laalta hangam takka akka jiruun na hadhoyte. Hello my brother from another mother. Bro kiyya eessa badde akkam jirta hoo? Akkaan harkee akkuma takkaan jira dhiyoo kana. Maali maal taate hoo? Maaltu si harkate? Khayru wa khayraati. Aboo tiraaka bitadheetiin hojii dhabee baatii 2 guutuu ciqilfadheetuma qama'u jira. Hojii dhabee taa'ee osoon ciqilfadhee qama'u ciqileen suduuda na baaste naan jeegaa. Sah dhugaa jette osoon ciqilfadhee qama'u ciqileen suduuda na baaste amma firraa gurguruu fi murteeffadhe. Kolkoloo abdii muriin bikkatti kufteetti afattee ciqilfatteen qameen ka'uuf tattaafadhu. Zamana kana yoo ati bikkatti kufteerraa ka'uuf hin tattaafanne kan lafaa si kaasu hin jiru kan footoo si kaasu malee never give up. Duuba ati amma kam ta'eetta? Amma taan na wareere kaampaanii nagayaa kan hin dalaguufis hin agarre tireeraas hin qabu akkam ta'eetta? Kanaaf hin dhibbatin kanaaf solushina siif hin qaba.
Ay hol logistik dhaqi waan si barbaachisu hunda sii guutanii ammuma karra si baasan tireeraa siif kannan dispaachi siif godhan ma'al si toosittiin waan takka hin yaadin. Eessatti argaman billaa alayk? Kolombiyaa Hayit Minisootaatti argaman. Amma deemnu. Maaluma edaa'u nu kaasi dhandhaarraaraas. Let's go. Namichana ati garuu sabrii hin qabdu namni tiraaka oofu sabrii qabaachuu qaba. Sah. Welcome baga nagayaan gara ayhul logistic nagayaan dhuftan. Maal haajamtan maal isin agargaaru? Laal namicha mataa faaqaa katiraaka bitatee kaampaanii hojjetuuf dhabee taa'eetuma afaan dhaabee qama'u jiru kana akka karaa hojii naa bobbaastuuf hin fide. Dhugaa isaati kanaaf na fide gara biraatiin waan hin jiru. Iftaa, tileera, peeperworkii, minaamination hunda hin akkadhaami. Iftaa fi peeperworkis yoo barbaadan isinii gunna akkasumattis tileeraas yoo barbaadan isinii kireessina. Hojii tiraakaan wal qabate hunda nu biraan harkattan. Waaw galatooma ayhol logistik isin waliin fuuldurri keenya ifa arrumaan jalqaba hojii kiyya. Congratulations minaamination baga gammaddee namicha mataa faaqaa welcome back to work. Irra deebi'uudhaan congratulations nomination isiniin jenna. Namoonni chaanaal keenyaaf haaraa taatan congratulations. Subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Namoonni viidiyoo kana keessatti yaada qabdan karaa koomantiitiin nu barreessaa waan irraa sirreeffannoo yoo jiraate. Akkasuma namoonni viidiyoon kun des isin jedhe isinitti tole. Like godha. Akkasuma namoonni chaanaal keenya kanaaf haaraa taatan please walumaa kadhannu please subscribe nu godha. Akkasuma viidiyoo kana share godhaatee namoota hedduudhaan akka daawwatamu hiriyaa keessaniif ergaa isiniin jechuu barbaanne ulfaadha.